يا خبجم توتا في جالتم توتا هردف توتا چرچر ميدياني ترك بكجرتنتي نغار ربي قداس برا حاجراتو اسني جچا ادو گمچيسا قبني اسني ديانم والديني تلو التما قرا غلان امه خينيا امه اورومو ولوتيف دغرس ميدان نياتا قبته دقم جلي تيانا ولتي قبا بوردي دابتا تلو التما قرا غلان حيو غدا سباقا اب شامل حامدو في أبا غدا إتو أبا حسين تناتين درفمو هجي دي غرسا نموما هججوف حرى قدنا أدى أرمو واللو آنا دوي هارا أولن دابني تلو ألتما قراغلان هجي لي هجتو كيستي دي غرسا نموما كلمي لي سبب أمما في نمتول جيدان هبمن دندبچي سفولو إسا تقودام Aldiyoti ummata keenya kan naannoo Amaaraa godina addaa Walloo rakkoo jireenyaa keessa jiraachuu barbaachisummaa deeggarsa odeeffannoo funaanne erga addaan baafannee booddee walta'iinsa buusaa gonofaa godina addaa Oromoo Walloo waliin ta'uun deeggarsa midhaan nyaataa aanaa Dawwee Haaraatti maatii abbaa warraa 340 taasifame. Gamtaan jila dhaabbata keenyaa kan hojii kana hojjechuuf akka dhaabbatatti imaana abaabuu lammii teessan irraa fudhattanii achiin geessan guddoo galatooma wayyamaa bagashinnaa tana hobbaafattan isinin jennaam. Akka dhaabbata tola ooltummaa kuraa galaanitti biiroo buusaa gonofaa godina addaa Oromoo Kamisee gumii abbaa gadaa Walloo akkasumas deeggarsa kana ummata biraan gahuu keessatti warreen dhuunfaan qooda fudhattan hundi keessan galatan gomne kan kormaan deebi'ee hin galle nu biraa qabdan maqaa ummata keenyaatiin guddaa galatoomaa isinin jennaam. Dhugaan galata isiniif haa taatu abaabuu lammiin teenya tan akka deeggarsa namoomaa kana akka ummata keenya Wallootiif goonu maallaqa jiruu teessaniif ta'u irra gargaarsa kanaaf gumaachitan hundi keessan galatoomaa maatii diinaggeen dagaagaa duniyaa teessan keessa barakaa rabbiin isini haa kaa'u. Dhaabbanni keenya qooda fudhattoota hundaaf galata qaba ulfootahaa wayyamaam. Dhaabbata tola ooltummaa kuraa galaan yookaan tabaroo dhaloota hegeree caamsaa 8 bara 2016 Adaamaa Oromiyaa irraa.